oromootillee booda mitiyoon tologgaa biyya galtee qalamte an keeysan jiru nuti keeysan jiru akka harargeettillee keeysan jiru dhugaa isinitti himna nuti jaartiin bultii namaa diiguuf jinni osoo hin taane yoo gurbaan kun mitiyoo tana biyya galchee akkasitti akka taajuu shurubbeetti gubbaa dhaabbatee hobbaase nuti keeysan jiru booniyyee kana nyaattaa too yoo feete sitti mee jira dhugaa jirtu itti fufaa'oo. Isa kan ofin ajjeesaa maaliin dhugade summiinan dhugane summii miti abidda bobaasaa dhugu yoo barbaade abidda dhugi jedha abidda nama kana jaallata imbo'aa fi sheekaa kanaafan dhiisaa isiniin jedhaa ture inni irra gadi ba'ee barruu dheeraa tokko barreesse namni kun baay'ee nama kana jaallata imbo'aa fi sheekaa kanaafan dhiisaa isiniin jedhaa ture inni irra gadi ba'ee barruu dheeraa tokko barreesse. Booda mitiyoon tologgaa biyya galtee qalamte an keeysan jiru nuti keeysan jiru akka harargeettillee keeysan jiru dhugaa isinitti himna nuti jaartiin bultii namaa diiguuf jinni osoo hin taane yoo gurbaan kun mitiyoo tana biyya galchee akkasitti akka taajuu shurubbeetti gubbaa dhaabbatee hobbaase nuti keeysan jiru booniyyee kana nyaattaa too yoo feete sitti mee jira dhugaa jirtu itti fufaa'oo gubadhee wal walchiisaa mucaaqa maaliif hin jennaan mitiyoon galtuun jirtu mitiyoon akka taajuu shurubbee jaartii qaleen naqalaa'uu tura jettee murteessitee bara naguma asirraa wajjin wanni ijaan malee hijibaa bara tura diddeen tartiin ni beeyti gurbaan kun yoo nu gorra'e nuti hin dandeenyu xaaxaa biraan maasi. Har'a maxxansee jira yoo miijeena naa kennitanii tiideera naa kennitan jedhe maxxansinni maxxanse anjaartii tiyyaan gurguruu jedhe sifa galtuu dheengadda kanaaf har'a waan kana waan dubbateef ni akka nama tokkotti akka anillee mucaa keessanii tartiibatti godhaati suutumaan nama biyya irraatti ergaatii dhiisaa burjaajessinii ustaaza keenya kabajii nurraa dhaabbadhu jedhanii waan kana yoo danda'ame ta'e. Ani daliila isaa sana qofa hadiisa bakka hin taane fideessanii waan hadiisa kanaanii jecha rabbii waan hin taane wallaa qosana qofa irratti hin dhaga'uwan. Bakka kanatti callisuun ni as keessatti an bultii namaa diiguuf illee bultii abbaanuu qabachuu wallaalee fidee asirratti saaqu namni kun hundi jaartii qabdan namni kun hundi akkatti jiraatu beeku sheekkootiin diletti hundi ustaazonni jaartii qabdan namu akkatti jiraatu qaba. Dalaga jira gabbu'a dalaga jira gaddi bu'aa na dhagahi wanni takka adaraa sitti dhaabbadhu nama jira kanarratti namtichi kun as bahee shamarran harargee hunda yoo inni dhiifama hin gaafanne Hamza adara tanaan sitti dhaabbadhu as bahee dhiifama nama hunda gaafachuu qabu takka tan talammadaati waa'ee isaa cufa waa'ee isaa fedhu fuudhaa fedhu fannifamaa fedhu laali gizee Allahu akbar jedhullee booniyyee jee hidhatu fedhu gizee jilba qabutullee booniyyee jaa gizee sadi dalagaa keenyaa miti. Gizee sujuudullee yoo gadi booniyyee haa jiru. Takkuma warri uummanni kutaa booniyyee an dhugaa isinitti hima akka oromoottillee booda mitiyoon tologgaa biyya galtee qalamte an keeysan jiru nuti keeysan jiru akka harargeettillee keeysan jiru dhugaa isinitti himna nuti jaartiin bultii namaa diiguuf jinni osoo hin taane yoo gurbaan kun mitiyoo tana biyya galchee akkasitti akka taajuu shurubbeetti gubbaa dhaabbatee hobbaase nuti keeysan jiru booniyyee kana nyaattaa too yoo feete sitti mee jira dhugaa jirtu itti fufaa'oo. gubadhee wallaahi. Nama biraatti yaada kenne habibi. Abdii Geetaachoo. Hamza tokko duraan dursee ati miira keessaa bahi. Duraan dursee ati miira keessaa bahi. Gaafa miira keessaa baate waan jiru nama kanarratti nuti amma wanni harkaanu qabu. Booniyyee kitaaba booniyyee karaan jannataa shawaa durba shawaa fuutanii nama geessaa kun nun galchu. Nuti kanu cabse hamma namni kun as bahee dhalaa harargee muluu dhalaa harargeetii miti. Dhalaa harargeetii jechuun dhalaa ummi Hamzaati. Haadha ummi Hamzaati. Haadha addunyaa maraati. Dhalaan harargee kaleessa illee taarika keessatti illee seenaa qabdi. Awwala namni keessummaan gaafa rasuula rabbii biraa dhufte alayhi salaatu wassalaam. Simatee bishaan obaase intal harargeeti. Kitaaba seenaa laala. Namicha kana dhibbaan dhibba fiddanii dogongora nuti gaafa qayyi masqalii inni maxxanse dantaa kennaa miti ajaa irraan qabnu. Amanii amanuu baatee masqalii qabaatee qabatuu baatee suni dantaa isaati nuti ajaa irraan qabnu. Amantummaan ta'isaati. Bakkeen isinirra nuu dubbattan namni kun dubartii harargee jecha kanaan isii darbatuun harariin keessa aalimatu jira haadha aalimaattu jira. Ustaazni keenya akka addunyaatitti gizee ammaa addunyaan itti hajamtu shee amiin ibroo haadha shee amiin ibroo faatachi keessa jira nam tokko waa tokko hin nama kana qaba fidaa miidiyaa kanarratti badii isaa yoo mataa itti gadi hin konfisiisin isinillee Hamza asirraa wanni laayibii banattanii mataa nutti eettanii harka garaa jiraate irratti dalagaa namni kun dhiyaatuu qaba dogongoroo fi kaafatuu qaba haati teenya xiqqaattee namni kun yoo immoo dhufee seera jala oolee badii ofii hin kaafatin
nullee seemasa jennee wanni isin jala deemnuun isin abdannuuf hin jiru likki godhetti himna irran nu wajjadhaa keessatti hamsaa isin waan kanarraa nu haasaa likki itti nu hima bakka takalee hin caccabsan haa caccabsan jettuu miti amma milishaa mootanii maal gootanii nama kana likkii nu galchuu qabdan sanii miti taanaan maqaan haadhatee na badee wanni nullee asirra wanni jennuun jiru takka takkaa wala saaphaan dhugaan jirtu tanu. Laayee abdii dubbadha. Assalamu alaikum warahmatullah. Jirtu nagaadha. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Jirra alhamdulillah. Ilaan waan afur wayin dubbadhaa akkana naabsifne gaaffii sin gaafadhaa naa deebistaa jechuudha. Warra waraabbachuu barbaadan immoo waraabbadhaa. Jalqaba irratti dheengadda gaafa namni kumni kudhan taa'u ana abdii geetaachoo babee caaliiti dhiisaa hiikisa jettan kanaa kan isiniin jedhe. Because waan shakketu jira. Hin shakkita akka ilma namaa tokkootti. Namni kun baay'ee nama kana jaallata. Imbo'aa fi sheekaa. Kanaafan dhiisaa isiniin jedhaa ture. Inni irra gadi ba'ee barruu dheeraa tokko barreesse. Garuu gaafasuu nu sobeeranni. Nu sobeeraa nutti afuufe. Ani taareera baay'ee gargaaruuf qophaa'ee Harargee yoo dhimma sanaaf nan deema waadaa seeniin ture uummata fuulduraatti. Maaliif beektaa? Namni kun dhuguma miidhamee reetee gargaaruun barbaachisaa dadheetani. Garuu wanni isin beekuu qabdanuu dhaggeeffadhaa sirriitti namni kun akkuma asirratti dubbataa jirtanu ilma keenya nama Oromooti nama qara'e. Garuu ilmi namaa kamuu qulqulluu miti yookaan hin dogoggoru jechuu miti. Namni kun dogoggoreera. Akkamitti sirreeffannatu jettanii gaariidha. Kabaazaarrii faanemoon barnoota amantaa barsiistan kun nama kana cabsuurraa balleessuurraa mee qabnee miidiyaadhuma isaallee irraa fuunee feesbuukii isaallee irraa fuunee irkatti qabannee badiisaa kana tokko lamaan isa girgirii miidiyaa miti isa namummaa isa ilmoo namummaa isa oromummaa isa islaamummaa gorsuutu barbaachisaa. Maaliif nan fitadha. Bakkuma san qofatti si guuta. Dhiyoo tana majlisa naannoo Harar guddaa mee fi TikTok isaa jala seenii ilaali. Ani viidiyoo boofete biyya seen jiraan si ergamma. Ummata ulamaa'iin gurguddoon majlisa naannoo Hararirra qabaniiti silkii irraa fuudhanii guyyaa tokko viidiyoo miidiyaa irra deddeemtotti waan takka dhugaa. Wanni sun lammata miidiyaatti hin deebiin jedhanii silkii harkaa fuudhanii godhamee ijibbaatame haatiyattullee amma godhamuu silaa barbaachisnu mana hidhaa galchuu malee wal biraatii miti kan nuti barbaadu. Suni maaliif asii gadi beektaa? Akka jettu Oromoon nuti ijoollee Oromooti reeffa firaa torba garagalchuu jedhan. Siigalee dhimmichaanis xiqqoo dhageera reeffa firaa torba garagalchuu maaliif beektaa? Insirrata jedheen yaadaa mucaan kun tole ani ishii keera jedhee ture miidiyaa irratti kaleessa. Garuu bahee immoo inni kusii jedhe. Mucaan kun bar sheekaa nuti ijoollee musliimaati an barsiisaa amantaa miti garuu amantaa koorratti qoosaan beeku laal dhaggeeffadhu. Namni sheekaa namni diinii irraa baratu namni isa jala yaa'u akka isaa ta'uu hin fedhu. Waan inni barsiisu sana ta'uu barbaada si galee dhiirri boonyaan kalas bakka dubartiin tuffatti baay'ise. Maal uummanni inni barsiisu bisa isaa dhiisaniiti facaan guututti innaan uummata ijoollee xixiqqoo silaa inni barsiisutu isarra wayyaa ta'e nama kana jala yaanu jedhanii garee inni jaarratee taa'u guutuu gadhiisanii harkaa faca'an. Ani immoo shakkiin koo maali beektaa? Shakkiin koo inni guddaan rakkoo sammuu qabaa laataadha. Sodaan koo inni guddaan wallahi suma hakkeensi itti maaraan samana ho'isu girgirii miti. Rakkoo sammuu qabaa laata maali beektaa? Namni Qura'aana Rabbii kalaama Rabbii ifa addunyaa qoma isaarraa qabu akkamitti karaan jannataa karaa dubartiiti jedha. First of all nama amantaa dirga ta'e qabee tasgabbaa'ee itti himamuu yookaan itti qara'amuu yookaan sassalataan hidhamee mana yaalaa geeffamuu qaba. Namni kun homaa hidhamees koontinii ta'u hin jiru maaliif badiin seeraan balleesse hin jiru eegga mangistuu yookaan dambii ittiin bulmaata biyya kanaa keessatti wanti inni balleesse hin jiru seeraa irratti wanti barreeffamee jiru garuu dubartii Harargee fuudhuu katti jedhasuus seeraan isa gaafachiisuu danda'a meebi sun immoo haadha ofii arrabsenni obboleettii ofii arrabsenni Abdii Geetaachoo yoonaa agartan nu haala Harargeedhaan lammeeffadha dubartiin Harargee jaalala beekti da'uungaa manumaan namni durba jaartii lammaffaa ta'uu barbaadan naquun namaa kanaaf nama kana waan inni barbaadu qarshii barbaada namni kun yaa ummata fulus fi fulus maafi mushkila maafi fulus karbaan rakkoo garaa keessa gala beekta namichi kun kanaaf waan inni barbaadu gadi teenyee gaafanne ina are beekta miira keessa gale gurbaan akkamitti miira keessa gale
Shilingii fa ergitiim namni sumuuni duudee tokko fa'aa ergaa turte. Dhaga'i. Eshi. Waan kanarratti duuba ilmi namaa tokko ardii kiyya mee gurbaa yoo dhugaa taate waan dhugaa fedha namni. Ani jaartii isaa hiikuurraa rakkoo qabaadheetii miti. Akkuma achirratti waliin dubbannetti ammaan jaartii ta'e ammaan kuma dhibba sii ergaa hiiki kaniin jechaanii ture irratti waan qabatamaa takka nutti himi. Nutillee waan qabatamaa sii goonaa fedha hawaasni akka kiyyatti akka keetitti namni hundi akkasuma. Waan qabatamaa gurbaa kana bira as dhuftu takka yoo dhabde yoo ati jireenya keetitti akka hin taane nama dura qabde ani kopheedhaan seenuun dirqama jiru bar jaalattee osoo hin taane. Abzaaki yala anla si cala simbeku ummatas jilu cala simbeku garu dengada wallahi onnenuma qoraniyu didature isa sinasitti hiki jettan mali beekta ijolleen kun akka saa walitti deebi'an shakkeeraan baay'ee shakkee ammallee taane yoo walitti deebi'an anaaf rakkoo miti garuu rakkoon eessa beekta dhiifama hagaafatu eenyuun hawaasa kabajamaa dubartoota hayyoomeetoo uummata Harargee keessattuu shamarran because anni Harargee keessaa ba'ee garaa haadha Harargee keessaa ba'e waan ta'eef sun badii guddaa itti muraan lammaffaa badiinsaa akka dubartii akka daa'ima hin bo'in hin jedhaan maaliif amantaa keenyallee arrabsiisaa jira waan ta'eef sheeka miti qoftan jechuu qaba bakka kostar jechuu qaba sana mee marra tokko tuu gorfanne hiisisurra kabalchiisurra gorfallee hundumti keenya gadi baanii tuutta deemne jechuudha dhiifama gaafatu garuu dhufee hawaasa fuulduratti viidiyoodhaan ba'ee dhiifama yaa uummata koo miira keessan gale jedhee dhiifama gaafachuun waan ladiriddire mi qarbadalle waan ittiin intali keessa galu miti dhufee dhiifama gaafachuun dirqama sana booda waan kanarra dhugaa jettee waan kanarratti nuti hawaasni ulamaa irra beeyneetii miti ulamaa irra waa nama gorsineetii miti. Sheeyamini biroo gorseeti mucaan dhaga'uudif majlisa naannoo Hararratti gorfameeti adabbii hundi muranii dhaga'uudide keeysaan dachaanee namni akka kiyyaa namni akka Khadiir Martuu namni akka waan kullaal abdii kiyya gara biraa dhiisi garuma dhuunfaa abayta jalqaba bar kayfiidha takkuma jaan tokko ni jira miti keeysaan dheenee namoonni kun hundi gurbaa kana namni Khadiir Martuurra namni itti lapheen hin jiru anarra namni itti lapheen hin jiru gurbaa kana keeysaan namuma nagaa tokko ta'i waan barbaachisaa ta'e nuti namoonni gurguddaan kun akka dhuunfaattu akka jaa'ibaa sii goona caljii taa jenneeni kadhannee marabbaa jennee waliin bullee ganama masqala miidiyaa argare halkasan marii bullee nuti waan si ajaa'ibu. Marii goola banneeti galgala tokko yookaan mana kiyya bannee yookaan mana ibsaa abbaa jaalalaa bannee akka ajaa'ibaatti waan bareedaa sii goonannee mariirra bullee ganama gisee hirriibaa kan masqalli miidiyaa tata. Oromoo dhaggeeffadhu Hamzaatillee dhaggeeffannamni 2017 Muhammad Bayaan rakkoo sammuu qaba yaa Habiibi yaa Habaayibi rakkoo sammuu qaba mana hakimii geessaa ana abdii geetaachoo jedhe waraabaa. Borimmoo yoonni feestaaliidhaan keeftaaliitti caatii garaabaa yoonni baateen deemne maal jetteedhaan because akkanatti miidiyaarraa asii itti jamataan namni sammuu ofii dhaba yaa walad kanaaf hin gorsinaa nama kana amma moomi ajandaan tokkotti dhufeera ajandaan waa'ee boonii obboleettii keenyaatu hin taane ajandaa wayii dhufeera ajandaa wayii beekta ani dubbadhu waan akkasii sun immoo mucaan kun yoo inni uffata baasee qullaa deeme immoo rakkootti fidaa yaa obboleewwan obboleessa keenya bakka haballeessu abadii haballeessu waa'ee hawaasa keenya dhufee arrabse haadhota keenya obboloota keenya arrabse isa dhiifama la gaafatee ka'u haa qabamu qabamee lafatti hidhamee itti qaraamu yeroo sana keessaa baasana booda bakka itti fuudhaa boo durba morma lama durba durbummaa qabdu itti fuudhaa jala ka'a bakka itti fuudhaa. Bayani, armarra doraalle bar qarshiin kumni dhibbaa kuni doraala bar yoo deebi'e qarshi doraala kumta akka dhiyaata bar ani maarra kadhee jiruuti jetti waan ramadaanaatiin hin godhadhu fedhe waan majlisa mana kanatti irraan jijjiirradhuuni maarra kadheetiin kana hunda if qabeef gurbaan kun intarmatarraa moxuluu ani yaada koo gabaabsee sirraa bu dhaggeeffadhu yaada koo gabaabsee sirraa bu Hamzaaki wallahi mucaa kana hambisuu barbaadan wallahi rakkoo sammuu qaba dhukkubsateera miidhameera xiinsammuu isaa miidhameera warabbal kaaba mucaa kana namni diinii rabbii qomeedhaa qabu tokkoffaa garaan jannataa jedhee waan sanan jedhu lammaffaa masqala piroofaayilii isaarran kaatu so rabbitti shaarrakuun Rabbi waa hunda dhiifama namaa godha shirkii namaan dhiisi hunda gogora ustaazonni nasirreessaa namni immoo quraana laphee isaatti baatee kana godhe rakkina sammuuti malee waan biraa miti yoo gorfattan gorfadhaa sirreessaa hankanummaa dubbii biraan qabu galatoomaa ulfaadhaan dogoggoree dhiifama. Namni biraa yaada qabu yaada xiqqoosii dubbadhu. Okay, yaada waawii akkuma hawaasatti kenne deetanii nama hojii finfinnee kana bareedaadha nama ajaa'ibaa nama qaree jechaadha mucaa dargaggeessa jinni waggaa 7 waggaa 8 waggaa 10 sitti galteeyyii wallahi si keessaa baasa mucaan sun dhalataa Harargee natti fakkaata namni hin beeku baay'inaani
Bilbila isaallee qaba. Yoo barbaade bilbila isaa siin ergaa. Ba'uufanii mister dhiifama. Mucaan kun yoo of ajjeesetti gaafatamummaa isaan fudhannu yoo nuuf balleesse sirriitti itti yaada. Mucaa kana lubbuu isaa qusannu. Salaamu alaikum galatoomaa. Hayyaamni biyyatti nama sitti erginee achumaan isinummaan dhahitanii akka to'annoo gootan goona gaa'inaa waan biraa maal goona ta'e. Ijoollee Harargee harkaan bahu bakka ijoollee Harargee harkaa bahetti bakka ijoolleen Jimmaa bakka ijoolleen Oromoo barbaachisanitti immoo Abdii Geetaachoo qophiidha galatoomaa. Bilbila siifan kennaa bilbila yookiin abdiidhaaf an ergaa mucaa yoo ijoolleen deemtan yoo marii gootan jechaadha. Maaliif sin jennaani izniin kuni karaa hedduun nama seenaa budaallee taanaan inni yoo waa nyaatu waciisullee mucatti ma yaade akka yaada'uutu haasaa waasaa dhagaan jiru. Maaliifi booniyyatti mul'ataa jira. Jiruu kana keessatti dantaa keenya dhimma keenyaa mitiiti. Isa kana maal gootu keessaa marii isaatii ammoo innan shakke mucaa sabaaxaa sana keenya sana Hamzaa biyya jiru sana mucaa sana wajjin dheengadda qaamaa jira isa takkas godhee jedhee bara hin shakkaa ture. Shakkiin kiyyaa ammallee saayinni isaa tokko isa ta'eeraam. Hamzaa kana tunya mucaa kana nyaachisaa jira isa duuba jira mucaan sun illee dantaa namaa tokko hin qabu dhugaasisii mataanaa jecha mucaa isaa jedhanii. Guyyaa tokko wal arganii bakka wal biraa galanii inni salma duraa watti dhagaayi. Isaan guyyaa tokko wal argan san booda deebi'anii